Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota warshoo jalatti argamtan jirtu maatiin jaalalaa maatiin bashannanaa akkam jirtu jechuun barbaada. Baga waggaa haaraadhaan wal geessan jechuun barbaada. Kanneen amantaa musliimaas kanneen amantaa waaqeffannaas kamiin keessanuu pheenxeenis musliimnis waggaa gahuun egaa waan gaariidha. Waggaa darbee waa biraa keessa turreedha. Waggaan darbee fakkeenyaaf obbo Neeymaar Fuwaadillee waa biraa keessa turan ta'uu danda'a. Sadarkaa waddallummaa keessallee turan ta'uu danda'a. Waggaa isa kana garuu yookiin xiqqoo fuuchuu danda'u jechuudha. Hin beekamu dubbiin jechuudha. Eeyyen anaa dhufu jecha warri viidiyoo keenyaaf yookaan chaayinaala keenyaaf haaraa taatan saabskraayib godhachuudhaan haala kanaan maatii jaalala ta'uu dandeessu jechuu barbaada. Anaa dhufu jenna. Laayikillee xaqqi gochuu hin dagatina. Tuqi ammoo wala ammoo tuqi awwal dursa tuqi kayitii gara dubbiitti seenna tuqi. Akkasila akkasittan isin beekaanoo akkasin deeqoodhaan jiru. Akkasigaa waggaa haaraan kunoo haala kanaan egaa goolabamee jira jechuudha. Egaa barri kuni bara quufaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara lammii waliin qoonne, bara lammiidhaaf waliif jiraatu. Kan beela'e obaasu, kan daare uffisu, bara isaa nuuf taayisu, umurii dheerina nuuf kennu, warri biyya ormaa jirtanis nagaan gara biyya keessanitti warra galu isin godhu. Warra jaarsa hin qabneefis jaarsa gaarii akka rabbiin isiniif kennu gamanumaan egaa waggaa haaraan kuni affeeramtaniittu obbo Neeymaar Fuwaad biratti. Warri jaartii hin qabnes immoo jaartii afur fuudhaa. Afur yoo barbaadan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan karoorri akka mataa keetti warri karoorri keenya maanni yookaan immoo Neeymaar Fuwaad karoorri kee maanni ta'een warra gaafattaniif laayikii tuqaatumayyuu isinitti hima jechuudha kan kuyya. An waggaa darbe keessa waddalloo dhaqeerroo taanee darbine jechuudha. Amma isa itti aanu kanatti hoo fuuchuudha moo yaa obbo Neeymaar Fuwaad akkanumatti teessu moo isin mataan isin dhumee molooftanii warri jettanu yeroo baay'ee jechuudha yaada keessan nan fudhadha koomanti jira. Ati qoy yoom fuutaa yoomii duutaa maaliif beektu yoom fuutaaniif yoom duutaan tokkuma waan ta'eef jechuudha. Na of oolchaa malee maali jechuun yeroo baay'ee Oromoon yeroo mammaaku maal jedha guyyaan cidhaaf guyyaanii du'aa tokko jedhama jira yeroo waaqa'u. Guyyaa gammachuutis guyyaa gaddaattis waan ta'eef tokko jedhama jechuudha. Guyyaa namni fuudhee yookaan maal jedhee maal jedha guyyaa akkasii wanta akkasii wayna jira jechuudha. Kanaafu obbo Neeymaar Fuwaad maaliif hin fuudhee waan jettanii fi yaada keessan isiniif kennuun barbaada jechuudha. Ani dhugaadhaa molaayeerasi umuriidhaanis immoo deemeen jira jechuudha. Mana 50 seenaa jirra jechuudha amma nuti jechuudha. Numti kun maaliif beektu gamoojiidhuma keessatti guddadhee mataan nama laaye malee ammallee ijoolleedha jechuudha. Ani jechuudha. Yeroo akkanatti na ilaaltan Neeymaar Fuwaad jaarsomeera. Neeymaar Fuwaad jaarsomeera. Awwaggaa mana 50 reefan seena jechuudha. Ammallee yoomini dulloomere. Yoo ta'e gamoojiidhuma naannoo gamoojii gubaa keessatti hin guddadhe ijoollee. Kanaaf mataan harriina baase malee an jaalladhee hin dulloomne jechuudha. Ammallee ganaadha jechuudha. Ganaadha hin turre. Kanaafu obbo Neeymaar Fuwaad isin dulloomtaniitu maaliif hin fuudhee kan kanarraa maali waa biraa biqilchuu barbaaddu moo warra jettanuufiyyuu jechuu isiniif deebisuun barbaade jechuudha. Isinis immoo koomantii irratti yaada keessan karoora keessan isa dhufuu kana maal akka ta'e nuuf ibsuun qabdu ana qofaa miti jechuudha. Ana qofaa miti hin deekoo. Kanaafu an karoorri koo bara 2022 jechuudha. Karoorri koo inni gara akkana ce'u kun jechuudha. Haadha manaa isas mijiraartanu meeqa fuuchuun barbaada karoora kootiin 4 fuuchuun barbaada. Maal jechuun karoora miti ma karoora waan ta'eef jechuudha. Makiinaa immoo 4 bituun barbaada. Manas fooqii 4 ijaaruun barbaada.
haadha manaa isii magaalaa achi keessan kaa'a, isii diimtuu as keessan kaa'a, isii qalloo immoo achi keessan kaa'a, isa furdaa immoo achi keessan kaa'a jechuudha. Yaanii afur kan hin barbaadeef kanaafanii jechuudha. Ishii jara keenya kun karoora koo bara waggaa isa kanaati jechuudha. Maal jettu isa? Afiyaa guutuu waliini duniyaadhaa fi diinii wajjin waa hundaa waliin iyyuu arfan kanan barbaada jechuudha. Arfan kanan barbaada rakkoo maalii qaba jara maama wal fuudhan maal rakkoo maalii qaba si maaliif hinaaftu isin hin jedhe malee ammuunii marfuu arfuuchuu fi ettanii immoo jechuudha. Hirriiba of hin dhowwina. Hingaa hunda keenya iyyuu hingaa jechuudha. Atis yoo barbaadde afur fuuchuu dandeessa. Yoo barbaadde 5, 8, 9 mirga keetii bulchuu dandeenya jechuudha. Jarri shamarraa mona uffolchaa malee qaayinaaffaa keessan nan beeka waan ta'eef. Itti aansuudhaan karoorri kiyyaa kana maal jettu? Fuudheetu mana aara sin galfachiisaa fanii adan. Jechuun tokko qofa otoo hin taane afur fuudhee aara sin galfachiisaan barbaade jechuudha. Maali jechuudha? Kanaafuu isinis karoora keessan maal godhachuu qabdu beektu? Abbaa manaa furdaa, abbaa manaa boorcii qabu, abbaa manaa ciqicciqii jaallatu, abbaa manaa waan akkasii yeroo ammaa kana waa gaarii yoo kaayye waan hin taane yoo kaayyeffatte taqaaraanii isaatu si gahaa waan ta'eef yeroo kaayyoo keessan yookaan immoo karoora keessan akkasitti kaattanu bara kana abbaa manaa boorciin isa nama rakkisu yeroo wajjin ciisan jechuudha. Itee nama rakkisu akka dura bu'ee ofii ulfaa jechuudha inni. Osoo haati manaan ulfaa inni ulfaa jechuudha. Inni ulfa bakkeedhaa fidee dhufee itti heerumin sitti meera. Maaliif ulfa bakkee fidee dhufee akkamitti nama ulfa bakkee fidee itti heerumta reeti. Kanaafuu abbaa manaa akkana guddaa abbaa manaa waan sana bicuu xiqqoo jechuudha yaanii. Waan akkasii kana kadhadhaa. Maaliif yoo akkasii karoorfattanii isa guddaatu isiniif dhufa jechuudha. Isa garaan qabnetu isinii dhufa jechuudha. Kanaafuu akkasiin karoorfadhaa. Kun obbo Neeymaar Fuwaattu isiniin jedhe. Ana itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu jechuudha. Kanaafuu karoora namni ilmi namaa inuma kaayyeffata waan gurguddaa naqinaas maaliif rabbiin rakkiftuuma? Ana sin rakkisa atachii rakkifta atichi maal isa kamii kennee isa kamii dhiisaree? Ani jechuudha. Woma nagahu kaayyeffadha. Rabbiinis kadhadha jechuudha. Maa hundinuu waan qabu hundinuu isuma rakkifna. Ani laa horuu sin barbaadu jechuudha. Horee rabbirraa is fagaachuun barbaadu. Namni horte kuni ajaala rabbirraa fagaatti waan taateef jechuudha. Horuu sin barbaadu garuu dhabuu sin barbaadu. Maaliif duniyaa irratti nafu waan ta'eef. Duniyaa irratti eenyuun hafuu hin danda'u jechuudha. Daaraadha jechuudha. Duniyaanis yoo taate daaraadha jechuudha. Kanaafuu garuu rakkadhee harka namaa ilaaluun barbaadu. Kanaan balaaleffadhaanii jechuudha yaani. Kanaarra ta'anii kadhachuu yaa Rabbi na jaalu baasu waan akkasii jechuudha. Kanaafuu afiyaa keenya ammas dhabuun barbaadu amma sana. Afiyaa guutuu Rabbiin naa kenne alhamdulillah waa tokko yoo waan barbaadu hin jiru jechuudha. Meeqatu otoo qabeenya qabu jechuudha. Jarri abbaa qabeenyaa kun amma bar kan isin ilaaltan kun sobaam sukkaara bashiteenyaa bicha fayyaa tokko argitanuu. Mee qissaa tokko isiniif himaa. Na dhaggeeffadhaa. Laayikii tuqaa bashannana gaarii jedha. Fakkeenya gaarii irraa fudhattu odeetii yaada jechuudha. Warra qabeenyaaf maraattan jechuudha. Fakkeenya guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Nuti warri hiyyeessi kun jechuudha. Nuti warri waan qabne kun akkamiin jiraanna beektu aftaamiidhaa ol jiraanna jechuudha. Maaliif kana dhaggeeffadhaa waan isheetti muka jechuudha. Namtittii tokkotu iyyuu feestaalii yookaan immoo kiisii dibeettu ishee duudee lamaan bitamtu sana jechuudha. Fudhatee qurxummii qabuu dhaqe maxxaqqoodhaan. Maxxaqqoo jechuun ishee akkana wayii akkana baafatanu sana jechuudha. Qurxummii durii ijoollummaadhaan qabatanii beektanu marfeedhaan qabatanu sana. Fudhatee bishaan laga tokko daarii deemee qurxummii kana mataa sadii qabate falameeqaan. Ganamaan dhaqee jechuudha. Erga qurxummii sadii qabatee booddee sigaaraa tokko of hirkaa qaba. Sigaarattii fudhatee dhagaa mataa jala kaa'atee bishaanuma daarii jechuudha. Qurxummii isaa sadan kan ammoo kiisii keessatti hidhatee jira. Of bira ciibsatee sigaaraa isaa qabsiifatee indeekoo dhagaatti hirkatee jechuudha. Godha. Miila tokko maal godhe? Miila tokko ol fuudhee dhagaa isa kaan irra kaa'ee dhagaa lama walitti butee jechuudha.
miila mataadhaan immoo dhagaatti hirkate jechuudha. Akka nama soofaatti hirkatu jechuudha. Fuwa godhee sigaraa olaansa. Achumaaniyyuu aftaamichi tokkotti dhufe. Aftaamichi sunoo maaliin qabsiisa? Markabaan qabsiisa. Markaba beektuu miti markabaan funaansiisa qurxummii kana jechuudha. Inni garuu bakka sadii qofa qabatee albaasaadhaa sigaaraa sakkiise. Asumaanitti dhufe maal gootaas jedheen. Maal gootaas jennaan. Aaraan galfataaraa akka jedheen. Amma akkanatti ati nama ta'uufii jedheen. Akkam jennaan. Akkanatti horuufii jedheen. Ati akkamitti horte jedheen. An osoon aaraan galfatin. Osoo ciisee aaraan galfatin. Hojjedheen ofii kootii maxxaqoodhaan yaaseen geesse gurguradhee horeen sana booddee markabaan qabuu jammare sana booddee makiinaa bitee sana booddee yoo jennaan kunoo argaarta markabaan hin qabsiisaa jira ofii kootii alana nan bashannanaaraa jedheen. Jedhe kana hunda laffaatee cinqamtee kaatee kaa maxarrashaan samaa hin jedheen maxarrashaan isaa kunoo bashannanaan jira ka'e jennaan. Sigaaraa haasila akkanatti saabaan jiru irraanfatee jira jechuudha akkanatti qabee. Al tokkitti haadhi ishii qabee hundeedhaan ga'ee ka'ee hawaatti ol gadhiisee ka'ee yee bu'aan maalittan jira reedheen. Akkasii jechuudha dubbiin. Yee bu'aan maalittan jira reedhe. Nan bashannanaaraam jedhe. Kanumaan koo bashannananii hafe. Jennaan jennee wama qabdanuun horuuf maraatinaa. Namni horuuf maraatu yoomuu hin horu. Yoomuu duniyaadhaan waliin argu tuma gaggabuu du'a malee jechuudha. Tuma gaggabuu sukkaaraan qabamee waatu bashiteenyaa ta'a waan ta'eef waa guddaan karoorfatinaa hin maraatinaa. Neeymaar Fuwaad paaradoo biteettanii anis akka Neeymaar Fuwaad paaradoo biteettanii maraatinaa jechuudha. Maaliif wama qabduun bashannanii bakka. Wama qabduun heerumi. Wama qabduunis itti heerumi. Wama inni qabuunis itti heerumi. Bakka duniyaan harka rabbii jira. Waan qabduun yoo bashannante jaalala qabda yoo ta'an amma namtichi sun sigaaratti wajjin jaalala qaba beektu. Jaalala isaa wajjin fataa jedhaa jira jechuudha. Wama qabduun bashannantaa jechuudha. Fakkeenya gaarii akka isiniif ta'u gaabdiin qaba. Eeyyan warri haaraa taatan viidiyoo keenyaaf sabskiraayib godhachuudhaan maatii jaalala taa'uu hin dagatinaa. Warri keessaa baatan viidiyoo kana otoo laayikiin godhin keessaan bahina. Waggaa waggaan isin haa ga'u bara dhufullee akkuma kana wal agarraa jechuudha.